عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمر كفوني جرجرتو متكشتي هرثوني مكتوب نجاني جسم بدادا ولد الجاني أما سنين جرى متكشتي مالي ولد ابني هرة جارتي هجي هجي نجيتي شي دقاي أكايسين كمان لقى كنتي في تشود علمو من لقى كنتي في akka isin ajjeesuuf deemtu isiidhaan caaltuu akka azabuuf deemtu viidiyoo agarsiifte caaltuun ilmoo natti kennee jennaan ilmoo si kennuuf hin jirtu jedheeni kaabalaa walitti buusanii yaa salaam viidiyoo tan ilaalleetiin walitti deebinaayaa. Birriin keessi deebi'a amboota seenaa murraa harka keessaa fuudhee jedhii foona. ما أما أنت مشاعر خير سبحان الله مشاعر الأبوة لا مشاعر أما أنت لكن مين ديسي أنا اشتي فلوس الآن فلوس لا لي فلوس الرب فيتو مرة أختي جاتوا ما جبتوا ما دخلني أما أنت نفع بوم خيلفة أما لا نقبل مسجد إمبي خاصي إيه جات وان أقرتون ده المصدق أنا مرة وأنا قرتوا أصا وأنا سيدا أبان كده زي أفان كده نعم أفان كان كده توش أنا بفهم ممكن ممكن دبلة صوتي أبا بنيت أبدا سنو بر ميديا ركديبتي سنو نو تلي وزوجتان صدق سنو كارا كانوا ميديا رأركيرون ميديا ركديبتي أنا مدي أمدا يعني أمدا الدنيا قلت كوبايجو سبحان الله أنا ما تقدر تعتذر تفتو أركي فتوري سايجي تمام قولي وليت ديبيني waan ati gochuu deemtu guutuu argee jira sooshaal miidiyaa irra gadhiiftee qofaa miti addunyaa guutuu si argee bilbila harkaan qabu jetteetiin waan barbaadde gochuu jirta si argeen ati daa'ima san fuutee waan feete irra dalagdee booda sheena'uu irra daa'ima fuudhee haadhaa deebisaa jedheeni feetu qaltee haa nyaattu feetu akka feete haa godhattu haadha. Daa'ima silaalee daa'ima caaltuu deebisan dhanbalaa itti buufte sirraa bitadhee mallaqa kiyyaanii ati dura maal gochuun na gurgurte jettee balaatti buuste akkasittiin kanas mallaqa kiyya oonaan deebifne takkaasii takkaa caaltuu takkaa daa'ima sanii summii bishaanitti buuseetiin isaan obaasaa yoo mallaqa kiyyaarra naa deebisuu baatanii jettee balaa buusu jirti. Harkaanis walitti fiiganii daqiiqaa muraasarraa fi viidiyoo jechuudha. Subhaanallah maaliin jedhanii beektanii gaafa isin mallaqa kennituu sanii gaafa dura gaafa baasun garaan nana yaa'aa jira inni jennaan waan godhu see ta'an haadha jaartii haadha ishee lammaffaati jette daa'imti ilmoo magantaadha jennaan har'a maal jetteeni akkasii waa ati godhuuf deemtu viidiyoo hundaa argeen jennaan maada kalni ani ciccireetiin bakka isiin jirtutti geessee fi garaa ishiidhaa gubaa jetteeni isaanis qaanii takka malee jechuudha. Yaani karaa waa dhiiraa takka wayititti isa hin lakkooftu hin laaltu jechuudha. Kan dhiiraatitti nama isa laaluu miti ishiin har'a immoo sobeeyyuu caaltuttuu deebisee Allahu alam laakiin yoo fuudheellee dhosse isii ajjeesiinsa san jalaa nama baasa namittiin akkuma jettee mujjiriima waan goote ni gooti jechuudha. Caaltuunis yoo mana sanii jalaa deemuu baatte namittiin sirriitti gooti yoo caaltuu osoo ta'ee achis taa'ee isii eegu ilmoo inni fiduu fi baatee amma dhaga'ee viidiyoos argee laakiin mallaqa irraa nyaata malee akka ajjeestuu fi waa ittiin dhiisu natti hin fakkaanne hanga amma arge jechuudha.
akkas inshaallah caaltuun viidiyoo har'a waarii gadhiifte tokko irratti itti himtee achirratti akkana natum akkana waan ayajji nyaatas godhattee uffatas dhiqi jettee shinti beetis miilas dhixxeefina akkami akkana gootaa fi yoo hojjetanis qixa hojjetanii atas yaarteetii yaasiinis yaarteetii jedhee itti haasa'uun ture akkami akkana gootaa jedhee. Daa'ima sitti agarsiisa jetteetiin akkana goote sababa daa'imaatiin itti jettee afaaniin itti himte hoggusanii viidiyoo garii immoo sagalee wannaa irra godhanii hin dhagayamu sagalee muuziqaa irra goote. Rabbiin keerii haa godhu waan hundaafuu inshaallah rabbi ilmoo isii harka isiititti haa deebisu namitti musiibaan tuni. Amma soomni yookaan har'uma boru jechuudha yookiin boruun jiru boru iidaayyuu yookiin jechuudha. Rabbiin kun keer haa godhu malee soomanni baanaan qaraadha addatteerti waan isin godhu jettee hatta ammatti birritti jana kennu baannaan takka hajjii takka caaltu takka daa'ima sani. Summima obaaseetiin isaan galaafadhaa jettee intallini bakkuma sanitti viidiyoo dhaabde bakka daa'imti dura jirtu saniif deema jettee utaaltee baatee achiin achi lixee bakka biraa dhaqee hin beekne isii dura gabbayee harkaan babbaf waa godhe ani takka uummanni kun waa akka diraa maaliin natti fakkaatti. Nama yoo dhaangaa dhukkubsanii dhaanii caaltuunis gaafa duraa. Harkaan lafa qaqqabdi malee dhooftaa ajjiinis harkaan akka ijoollee daa'imman harkarra baasanii akkasitti hadhaa yaasa durra biyya shafaxanii nama dhaansan beeka tarii namni biyya namaa tanatti ijaartee harkumarra babaasaan sehe wallaahi ulee akkana nama aarsite ani na aara namni gaafa walloleetu yoo midhaassee waliin dhowne astaghfirullah wallaahi aniin tun sheexanaa bara. Ina harsaka wannadha gisee wayii guyyaa wayii mana wayiidhaan arabumatu kafiilli kee mana irraan arii haa jaartiidhaan walollee kafiila nama guddaadha jaarsa abbaan manaa isatu na fide biiroodha isiin walollee dhiiga qabdi dhiigni koo itti ka'e yaani awwaalleen balleessinee sababa sarratanyaa irratti. Si mudiiraa funyaan ofiitii waan feete gootii naman gaafattuu jedhani laakiin awwaan hojjannellee sarratanyaa biraatiif hojjate mala namaa irra xiqqootitti ba'aa buufatan na fakkaata aniin tun nima cal'ifadhana isaanittis waliin haasawwannadha gaafa kaan jaartiin anis ni aare waan ani dalaginitti akkamitti na adalanta jedhanii qiyaamaa olii gabbuusne. Achumaan mana yaalaa seente jechuudha qaalittiin dhibamte sukkaarrii eenyu dhiigni danfee jechuudha dhiiga qabdi dura. Akkasitti seentee torbaan takka turte mana yaalaa wallaahi ijumatii yaaniin argu isiin har'aa baasaa jettee gaafa galuuf kaatu torbaan guyyaa sanii ammanaa jalaa ba'e jechuudha. Akkasittiin wannaa ta'ee jiru mucattii ijoollee wayii bira nageessaniitiin ogguu jedhu wallaahi waa irratti wallonis hin beeku beektaa addaan qabee dadhabee addaan qabee yoo waliin dhiisan laakiin akka nama ijoollee waliin taphattu hantuuta abba surreedha. Akkas wal godhan waliin isiin illee na gadhiisii natti gadhiisii na ajjeesatti ogguu isatti itti gadhiisu immoo ni iyyiti jechuudha. Innillee ajjeesu malee jedha immoo yoo waliin gadhiise wallaahi booda aareetiin kutaa biraa dhaqee taa'e laakiin immoo walillee dhayanii haalas beektee bismillah ani biraa deeme lamuu galgaluma san isaan biraa deeme akkas isiniin jedha waan hajjiin qacci nama wadha'u kanan jaaladhu akkasii rabbi keerii haa godhu daa'ima caaltullee rabbiin isii harka isiitti deebisee dheebuu ilmoo isii san isii haa baasu inshaallah
waa hunda isii waan shaffa'ee jechuu ajjii irraallee isii baasee nama sammuu godhatu rabbi isii haa taasisu. Laakiin caaltuun sammuu qabdu sammuun isii xiqqoodha. Ammas deebitee waa hunda mallatteessitee isa kennuudhaaf deemti. Yaa'anii booda biyyas galuu hin dandeessu. Bakka feete dhaqee qaba jechuudha. Amma yoo mallatteessitee fi jaartii isaa jette ilmootii jaartiitii jennaan biyya arabaa keessatti beektanii jaartiin jaarsaan ala wanna jechuu hin dandeettu hayyama isaa wanta inni jechuudha. Hayyama isaatiin alatti bakka takka munyuuquu hin dandeettu seeratu dhoorga jechuudha. Seerri qanoonni biyya arabaa karoorri biyya arabaa akkas jaartii yoo jaarsaan adda hin bahine hayyama jaarsaatiin ala bakka takka wanna jechuu hin dandeettu seera yoo himatee jedhe. Akkasii inni saniif sakaa fudhaa waraqaalee naa mallatteessii waajjira hunda deemee akkas jechuu ture jechuudha. Viidiyoo dheengadda gadhiisan takka irratti. Rabbi keerii haa godhu isiin waa hunda sii mallatteessaa waa hunda daa'ima seenaa kennitti. Amma egaa kanatti himti silaa birri makannitee fi paaspoortii fannaa fi dhoorgattee tumaan daa'imatti fudhattee irra bareedaa birri achis kenna harkasitti kenna beenu. Birri arabaa kafalee fudhadhaa soosiin jette daa'ima jette birri tanamitti inuma deebisaa fi yoo irrallee ziyaadaa godhee fudhatte silaa inni 5,000 gaafate $5,000 ziyaadaa jechuudha. Waan namitti hin kennite saniifuu ol gaafate jechuudha. Immoo mallaqa caalaas ilmoo isii caalaa mana sanii odoo fagaattee an akka yaada kiyyaatitti. Namas hin dhageettu itti manis namni hundi isaanii yoo maaliif akkana itti cal'istanii jedhee ijoollee achi keessaa tachiisuu gaafadhu. Hatta abdiinis aniin dadhabee duraanii dadhabee maal godhaa naanoo hammaattee an akkasii isii waliin waa meeqa ta'ee sababa isiitiif jaartiin ajjiitonis kana hunda na gootee sababa isiititti mana irraa bahee sababa isiitiin wanni hundinatti dalagamte. Amma gochuu danda'a nama dhageestuu isiin naan jedhe jechuudha. Akkuma san nama hedduun waan koo shawuu sanis yoo argitan viidiyoo isii waraa hojjettee gadhiifte ijoollee hedduu warroota keessatti dubbisuu jechuu gaafadhe jedhu isiin nama dhageettu gursinee dadhabnee ittimnee dadhabnee waan harkaa wayii ilmoo teenya taantee asii isii fuunee isiin tumnu. Maaltu nu galche akka fedha godhanii jedha namni. Nama sin dhageenye dhugaa nama dhageenye ati gorsitee ati wanna jetteeni sababa nama tokkootiif nama faayidaa hin qabneef jettee namaanis wal dhabuun hin taatu dhugaa. Namnis dhugaa qaba jechuudha. Yoo ati fakkeenyaa yoo ati jasbitee ofirra dhaabbattee hin jenne yoo qatummaan jasbaa taatee waan namni sitti yoo ofittillee hin beekne yoo namni sitti hime yoo kan hin beekne waan namni sitti hime sanis yoo hojii irra hin oolchine jechuudha. Yoo akkasitti jasbitee wallaaltee achitti hafte maaliif si godha kaa ilmi namaa jechuudha. Namni sitti hima malee sitti hin hidhu. Akkasii namoonni baay'een akka jedhani rabbi keerii haa godhu rabbi si haa laaffisu du'aa'ee magoonaa fi hangara kiyyaan. Du'aa'ii isiidhaaf godhaa isiniin jedha. Isinis du'aa'ii godhaa fi namni lakkoofsa qabdan illee itti bilbilaati gorsaadha. Sila namni gorsaa amma uummanni waan naan jedhan abba gorsaa warra ofiituu diddee waa meeqa jedhaniini diddeetiin akkanatti of balleessite maal goona nullee gorsinee dadhabne nama dhaga'uu miti. Isiin akka nama bishaan irratti dhagaa irratti bishaan gannaqeetii waa takka isii gadi seenu wanni namni himan haayaa jettee nama biraa deemti tole jettee nama biraa deemti waan san booda wanna jettu deebiteetu isatti himti waan namni gorsellee akkanaadha jedhanii rabbi si haa qajeelchu kaasiillee inshaallah an daa'ima santu garaana nyaate. Rabbi daa'ima san erga dhaga'ee abbaan waa itti dhiisu natti hin fakkaanne namitti jalaa yoo caaltu jalaallee dhosse namitti jalaa hima fuudhee bakka jijjiira jechuudha. Akkasii inshaallah rabbi keerii haa godhu waan hundaafu. Akkasiniin jedha maatiin haa ta'uun dagatinaa warri lakkoofsa kiyya na gaafattan viidiyoo duraa keessatti illee isinii himeera. Descriptionii jalaa fudhadhaa YouTube kiyya profaayilii isaa gadhayaati achi jalaa fudhadhaa isiniin jedha.
fayyaa nagaan dhabinaa fayyaa naa ta'a. Subscribe gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maatii naa ta'a. Warri akka maatii isinii ta'uu feetan immoo koomentii barreessaati. Maatii nuu ta'e jedha. Maatii isiniif ta'a dhufe jalatti naa barreessaa koomentii akkasii inshallah. Haya.